Akkam jirtu daawwattoota keenya FIB irraa oduu yeroo kanaaf qindeeffatan isinitti himaa kan isinitti himu Daani'eel Tasfaayiiti. Opereeshiniin waraanaa mootummaan federaalaa naannoo Tigraay keessatti geggeessaa jiru yeroo gabaabaa keessatti xumuramaa jedhan muummeen ministeera Abiy Ahmed Sooniyaa Mohammad. Opereeshiniin waraana mootummaa federaalaa naannoo Tigray keessatti gaggeessaa jiru yeroo gabaabaa keessatti xumurama jedhan muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmed barreeffama gabaabaa kibxataa fuula Tiwiitara isaanii irratti barreessaniin amma dura tarkaanfiin fudhatamaa jiru akkaatuma karoorfameen deemaa jiraachuu ibsanii jiru. Battala gareen yakkamaan hidhannoo hiikkatee naannicha keessatti bulchiinsi seera qabeessi deebi'ee kanneen seera jalaa baqatan to'annoo jala oolanii seeratti dhiyaatanitti opereeshiniin kun ni dhaabbata jedhan. Kun hundi ariitiidhaan wanta raawwatamuu danda'u ta'aa jira jedhan. Muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmed dhiibbaa hawaasa idil addunyaa irraa isaan irra gahaa jiru faccisuun tarkaanfii eegalan akka fiixaan baasan dubbataa jiru. Amma duras tarkaanfiin mootummaan fudhataa jiru kan olaantummaa seeraa kabachiisuutti kan jedhan muummeen ministeera Dr. Abiy Itoophiyaan hokkaraa fi waraana keessatti kufaa jirti jedhanii yaaduun bu'uura kan hin qabne haala biyyattiin keessa jirtu hubachuu dhabuu irraa madda jedhan. Humnootiin mootummaa federaalaa kan naannoo Amaaraa waliin ta'uun humnoota Tigray waraanuu erga eegalanii torbaan guutee jira. Lixa Tigray iddoo lolli jabaan adeemsifamaa turetti loltoonni hedduun ajjeefamuu akka hin oolle gabaasaaleen jiru. Raayyaan ittisaa injifannoo gonfachaa akka jiruu fi magaalota gama lixaan daangaa Tigray keessa jiran kanneen akka Daanshaa fi kaan to'annoo jala oolchuu beeksisee jira. Gama daangaa naannoo Affaar raayyaa akkasumas gama Eertiraan sochii waraanaa akka jirullee aanga'oonni naannoo Tigray himaa jiru. Kanatti dabalataan haleellaan qilleensaa kuusaawwan meeshaalee waraanaa fi boba'aa adda addaa barbadeessaa jiraachuu mootummaan federaalaa himee jira. Mootummaan federaalaa tarkaanfii waraanaa fudhachaa jiru yeroo gabaabaa keessatti xumuree naannicha keessatti nagaa buusuuf hojjetaa jira jedha. Haa ta'u malee UN dabalatee dhaabbileen deeggarsa namoomaa fi xiinxaltoonni garuu rakkinichi kan yeroo gabaabaa keessatti xumura godhatu miti jechuun gaaga'amni lammiilee nagaarra gahuu hammaachuu akka danda'u akeeku. Lammiileen miliyoona 9 ta'an balaa qeerraa buqqa'uuf saaxilamuu malu jedha UN. Gamtaan Afrikaa fi Awurooppaa lolli dhaabbatee qaamoleen lameenuu rakkoo jiru mariin karaa nagaan akka furan irra deebiin kibxataa waamicha dhiyeessanii jiru. Kan gabaase BBCdha. Hojii weeraraa waannisaa ittisuuf Itoophiyaaf deeggarsa kan taasisan ogeeyyiin Israa'el har'aa Finfinnee galanii jiru. Ogeeyyiin kunneen Itoophiyaatti hojii tamsa'inaa weeraraa waannisaa ittisuuf tumsa kan taasisanidha jedhameera. Torbee lamaan dhufanitti turtii isaanii Itoophiyaa kan taasisan ogeeyyiin kunneen ogeeyyiiwwan Itoophiyaa 200 ta'aniif maloota ittisa hoomaa waannisaa irratti leenjii ni laatuuf jedhameera. Tiyaanaa ministeera nageenyaa Israa'el Gaadii Yibaarkaan turtii Itoophiyaatti taasisaniin ogeeyyiin Israa'el gara Itoophiyaa akka dhufan ibsuun isaanii ni yaadatama. Gaadii Yibaarkaan turtii FBC waliin taasisaniin muuxannoo ogeeyyii hojii ittisa hoomaa waannisaa irratti bobba'anii ni cimsa jedhaniiru. Manni maree galmeessa ragaalee bu'uura bulchiinsaa magaalaa Finfinnee yaa'ii idilee tokkoffaa geggeesse. Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti ejensiin galmeessa ragaalee bu'uuraa waggoota dheeraaf tajaajila galmeessa ragaalee bu'uuraa analoogiin kennaa ture. Hojiin kun ammayyaa'uu waan qabuuf gara dijitaalaatti ceesisuuf hojii keessa jira. Yaa'ii mana maree irratti haasawaa kan taasisan itti aantuun kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanach Abeebee tajaajilli kennamu ariifataa qaqqabamaa malammaltummaarraa bilisa ta'e hojjetamuu qindaa'aa fi ragaa qabatamaa irratti kan hundaa'e ta'uu qaba jedhani. Manni maree kunis hojii hojjetamuuf haala mijeessuu ragaa qindaa'aa waliin hin dhaamne adda baasuuf tumsuu qaba jedhani. Sadarkaa oliitti hojiin hojjetamu hanga gadiitti jabaatee akka itti fufuuf hordoffiin cimsuun barbaachisaa ta'us adde Adaanach hubachiisaniiru. Oduudhuma wal fakkaatuun bulchiinsa magaalaa Finfinneetti dhaabbilee daldalaa seera cabsan 159 irratti tarkaanfiin fudhatame. Magaalaa Finfinneetti haala waqtaawaa biyyattiin keessa jirtu sababeeffachuun dhaabbilee daldalaa seera daldalaa darban 159 irratti tarkaanfiin fudhatamu biiroon daldalaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee beeksise. Dhaabbileen daldalaa 159 haala waqtaawaa biyyattii sababeeffachuun kanneen naga'ee seeraan alaa fi heeyyama daldalaa seeraan alaa daldalaa turan
Dabalii gatii taasisanii fi oomisha seeraan alaa kuusan irratti tarkaanfiin fudhatamu biirichi ibseera. Magaalichatti haala amma jiruun walqabatee hanqinni oomishaalee akka hin uumamnee fi daldalli seeraan alaa akka hin geggeeffamneef koreen qaamolee dhimmi ilaallatu irraa walitti bobba'an 81 gara hojiitti galuunis ibsameera. Korichi guyyoottan darbanitti hordoffii fi to'annoo daldalaa taasiseen dhaabbilee daldalaa 159 seera daldalaa darban irratti tarkaanfii fudhachuu ibseera. Kutaa magaalaa Nifaas Laaftoo aanaa tokkotti dargaggoonni hojii dhabeeyyii qonna magaalaa irratti gurmaa'uun hojjetaa jiran bu'aan argachuuf jiran abdii isaaniif kennu eerani. Motummaan deeggarsa isaaniif taasisaa jiru kana itti fufiinsaan raawwachuu akka qabus gaafatanii jiru. Zalaaleen Boruu. Dargaggoo ijoo kitaabaa Galaanaa Hundee fi Gammachuu Ulfaataa jedhamu. Baroota jireenya isaanii darbe keessa hojii dhabuun rakkoo ulfaataa dabarsaniiru. Jireenya ofii injifachuuf hojii guyyaan hedduu dafqanii xiqqoo argatan gaafis hojiin dhabamee haga buubulaa akka turan dubbatu. Waggaadhaas garuu waldaa dachaasaa gurmuu fi hiriyoota isaa jedhamu jalatti gurmaanii qonna magaalaatiin oomisha fuduraa fi kuduraa irratti bobba'anii jiru. Qaansiraan hojjechaa ture. Gaafan arginaan hojjedhaa gaafan dhabe lafan oolaa. Amma immoo eeganii waldaa kanatti dabalamee waldaa kana wajjin waldaa kana keessaa miseensadhaanii. Miseensa waldaa kana immoo eeggan hojjedhee waldaa kana eegganitti dabalamee eegasii amma tokko bu'aa agarsiisan jira. Shunkurtii kana fakkaatu kaarootii goommana hojjechaa irra waggaa lammaffaa dhageessa irratti hojjete jechuudha. Hojii kana gaafa seenuu lafti kun lafa dhamtuu irratti kan hin hojjetamne ture. Lafa baaduu dhagaa yookaan immoo kaabaa ture. Kaabaa ture lafa dhagaan falatamu ture. Achi lafa dhagaa falatamu kana biyyootti daffaasifnee nutumtii waluma gargaarree akkuma uumaa kanuma humtuu hojii dhabeeyyii waan taaneef waanuma qabnus biyyoo sanatti daffaasifannee lafti kun gaafa wal qixxaatu shunkurtii kanaa fi dinnicha kanatti karoorfanne. Akkuma humna keenya wal gargaarree sumnee filingis buufannee akkuma firaankaa amma qabnu buufannee ittiin sadarkaa kanarra geenyee amma immoo kun shunkurtiin kana fakkaata. Akkuma beekamu kun lafa dinnichaa qophaa'edha. Lafa dinnichaa qophaa'e kana immoo kumtaala akkas kan kumtaala soodoma qopheeffannee irra. Hojii dhabdummaan baay'ee hanqina ture. Amma egaa hojii kana uummanne waan tokko rakkina jiru abdii qabna. Shunkurtii kana irraallee amma kumtaala dhibbaatti hin eegganna. Erga bifa kanaan gurmaa'anii qonna magaalaa irratti bobba'anii haamilee fi abdiin boru arguuf qaban dabaluu kan nuuf eere. Hojii gaggeessaa waldichaa dargaggoo dachaasaa dajanee deeggarsii fi tumsi mootummaan dargaggootaaf taasisuu qabu kan dhufee darbu osoo hin taane itti fufiinsa qabaachuu akka qabu dubbata. Miseensas keessa jiru kan daabboo nyaatu irraa hir'iseetti waan asirratti magariisa asirratti mul'atu kan hojjete jechuudha. Fuulduratti waldaan kun mul'ata mataa isaan qaba. Naannoo kana giriinii taasisee oomisha asirraa argamu uummata jiraattota magaalaa Finfinnee kan fayyadama ofiisaas fayyadamaa taasise gara waldaa himaataa yookiis immoo gurmaa'insa xixiqqaarraa gara giddu galeessaatti oomisha kan gara alaatti illee erguu sadarkaa danda'u irratti mul'ataa fi piroopozaala dheeraa kan qabudha jechuudha waldaa. Lafti kun kanaan dura dhakaan uwwifamee turuu kan nuuf himan itti gaafatamaan waajjira hojii uumuu aanaa tokko obbo Darajjee Baayiruu jijjiiramni dargaggoonni kun laficha irratti agarsiisan humni dargaggootaa bu'aa barbaadame buusuu akka danda'uuf agarsiiftuu ta'uu dubbatanii dargaggoonni yoo deeggaraman bu'aa akkamii akka buusuu danda'aniif kun agarsiiftuu ta'uu ammas kan eeran bulchaan aanaa tokko aadde Halawaayyaa Maammaa fuuldurattis tumsi taasisan kan itti fufu ta'uu dubbataniiru. Dargaggoonni iddoo kana qofatti don ta'in iddoo biraattis gurmaa'anii haaluma amma asitti mul'atu kanaan kan oomishaa jirani. Dargaggoonni kana caalas iddoo argatan hojiitti bobba'an kana caala oomishuu akka danda'anii fi iddoon amma jiru kun immoo kan isaan oomishan kun gabaa irratti illee baay'ee gatiin isaa cimaa waan ta'eef gara fuulduraatti gara gabaatti yoo ba'u uummata illee xinnoo tasgabbeessas jedhee yaada. Oduu keenya gama ispoortiin jiruun taphataan Arsenaalii fi Baarseloonaa duraanii Alex Song kilaba Jibuutiitiif mallatteesse dabalatisaa akka taanutti dhiyaata. Taphataan intarnaashinaali lammii Kaameruun kan Arsenaalii fi Baarseloonaa keessatti maqaa guddaa horate Alex Song kilaba biyya Jibuutii maqaa guddaa hin qabne Aarti Soolaar 7 jedhamuuf taphachuuf walii gale. Aarti waliin waliigaltee waggaa 2 mallatteesseera. Kun kubbaa miilaa Jibuutii jajjabeessuuf carraa gaariidha jechuun taphataan sarara gidduu Song Tiwiitarii gubbaatti barreesseera.
Bitootessa darbee kilaba isaa biyya Switzerland Fisisiyoon irraa taphattoota biroo 8 waliin ari'amuu isaanii hordofee taphataan ganna 33 kun bilisa ture. Taphattoonni 9 kilabni Fisisiyoon ari'ate kun sababa COVID-19 miindaan isaanii irraa citu waan fudhachuu didaniif ari'atamani. Kilabni biyya Jibuutii Artaan bara dorgommii darbee waancaa Jibuutii kan injifate yoo ta'u kan kilabootaan ammoo arfaffaa ta'uun xumure. Kilabichi dorgommii waancaa biyya isaa injifachuu isaatiin dorgommii waancaa Konfedereeshinii Afrikaa irratti carraa hirmaachuu argateera. Kilabichi Song gara isaanii dhufuu kamisa dhufuu ifatti akka beeksisu ibseera. Miidiyaaleen biyyattii akka gabaasanitti Song misooma dargaggootaa kilabichaas olaantummaan hooggana. Murteen kun Song pirezidaantii kilabichaa waliin erga wal argee kan murtaa'edhas jedhameera. Oduun Song kilaba Jibuutiitti makamuu namoota hedduu dinqeera. Sababni isaa immoo Jibuutiin sadarkaa FIFAan kaa'een biyyoota addunyaa 210 keessaa biyya sadarkaa 185 irratti argamtu ta'uu isaati. Dabalataan biyyoota Afrikaa 51 keessaa Somaaliyaa, Sishelchii fi Eertiraa malee biyyi isheen kubbaa miilaan caaltu kan hin jirre ta'uu isaati. Gama kaaniin kilaba biyya France Bastiyaarraa gara Arsenaalitti makamee achis Barcelonaatti ce'ee mindaa doolaara Ameerikaa miliyoona 20 argachaa turuusaa wajjin imalli isaa Jibuutii dinqisiisaa ta'eera. Alex Song Arsenaalii fi si'a 100 hiriiree kan taphate yoo ta'u Barcelonaa wajjin bara 2013tti La Liga injifateera. Biyya isaa Kaameruuniifis waancaa addunyaa Afrikaa kibbaa fi Biraazil qopheessan irratti hirmaateera. Song biyya isaa Kaameruun magaalaa Duwaalaa jedhamu keessatti mana barnootaa idil addunyaa bakka tursiisa ijoollee mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa of keessaa qabu ijaaree xumuruusaa ji'a darbe beeksiseera jedha gabaasni BBC. Jaalatamoo daawwattoota FIB oduu keenya yeroo kanaatiif qindeeffannee xumurree jirra. Nu waliin turuu keessaniif ulfaadha. Daniel Tasfaayiiti. Nagatti.